عندنا فاتن لا بكيت شاشيتيس خنا لال ومني شيشة كساكنا قفي قلا خنا بكيت هسه منيرة نتنعرف سيدلا mana kana keessatti teessee muniira qabeenya kiyya fuutee maallaqa kiyya guurtee mana kana keessatti as keessa teessee maqaa kiyya wana balleessite wanjala alatti seeraan la maqaa kiyya mana kana keessatti teessee gartee mana kana keessa teessee as keessa dhokattee qabeenya kiyya guurtee kana keessa teessee gartee qabeenya kiyya fi maallaqa kiyya fuutee na ati maqaa na balleessite mana kana keessa teessee seeraanin si gaafadhalaan seeraan akkanuma seeraan dhufee dhabee kanatti gartee wajii fi seeraan biyya kana seeraa bulchaa seera ingetti dabatee seeraan ala maqaa kiyya kana gootan seeraanin higgiin isin gaafadhalaan siifi faateen jechuun qabeenya kiyya seeraan naa kan qabeenya kiyya seeraanin isin gaafadha qabeenya kiyya seeraan naa kan as keessa teessanii qabeenya kiyya guurtanii mana kana keessatti mana shishaa kana keessatti teessanii na arrabsitanii ummati yarrabsitanii abbaa yarrabsitanii obboleen yarrabsitanii jechuudha. Yaa Muniira asii dirreedhaa miti Hayrooppaa dheetuu qaama seeraa jala hin baatu kar takkan na jala hin baatu ana suman qaba bakka goda ati seente seenetuman jechuudha. Yoon nan siin qabne Muniira dirreedhaa miti bakka feete dheetullee na jala hin baatuun si galee dirreedhaa sinittis dhufeetuman si qabu ta'an wanjala waan kayya fuutee naa kan nu diddansii fi faateen seeraan inni siin gaafadha. Maallaqa kiyya kanarraa fuutan naa kannitan. Faatee fi Muniira mana kan shishaa kana keessatti teessanii na arrabsitan investii mana shishaatiin higgiwatti dalagaa higgiwatti farshoona moo baasaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii Allahu akbar Allahu akbar. Namicha kana beektanii yoo jiraattanii yoo hin beekne illee ta'ee Quraana Rabbii gubuudhaan beekama yeroo baay'ee akkasuma jijjiiruu fi jibbaa amantii Islaamaa qaba ture. Subhanallah wanti martuu guyyaa eeggatti dallansuu Rabbiillee guyyaa eeggatti akka namni jedhe osoo hin taane akka Rabbi jedhetti wanti martuu inuma ta'a. Namichi kuni mana isaa keessatti du'ee argamee jira. Allahu akbar Rabbiin haqa lafa